Jirra jirtu hordoftoonni Kokeeftiyu kam jirtu torbee darbee part 1 irratti introduction to managerial economics kan jedhu laallee turree arramuu paartii lammaffaatiin effective management from an economic perspective kan jedhu qabannee dhufne jechuudha. Kanaaf horoonni viidiyoo channel keenya faaraa taatan gara duuba deebitanii paartii jalqabaa yoo laaltan paartiin lammaffaa kuni ifaa ta'aa isiniif deema jechuudha. Kanaaf har'a paartii lammaffaatiin economic management from effective management from economic perspective kan jedhu laalla. Egaa effective management kan jennu more of about decision making dha kan nuti ilaallu koorsii kana keessatti. Egaa managerri tokko resources scarce ta'eetiin objectivi dhaabbata tokko achieve gochuudhaaf decision inni made godhu dhaabbata sana irratti effect guddaa qaba sila ta'ee fi waa'ee sana ilaalla jechuudha. So economic tools are a guide to resource allocation for decision making. Naaf resource jiru sana allocate gochuutiin decision keenya made goonu jechuudha. Decision nuti made goonu garuu dhaabbata sana irratti influence inni fidu influence xiqqaa akka taane beekuu qabna. So the element of good decision making can be divided into 6 elementoonni kunniin bakka jaatti qoodamu ni jalqaba. Identify goal and constraint kan jennu. Goal and constraint gaafa jennu dhaabbanni tokko goaliin isaa objective isaa maayinni kan jedhu. Objective sana meet gochuudhaaf garuu hudhaaleen achirratti immoo isa affect gochuu danda'an akka inni objective sana galmaan hin geenye taasisan immoo maayinni kan jedhu adda baasnee beekuun step qoffaadha. So this is critical for defining the dimension of the problem. So objective are simply what you would like to accomplish. Constraint are the unnatural or perhaps unfortunate consequence of scarcity. Now objective akkuma beektan galma gahinsi yookaan wanti nuti achieve gochuu qabnu maayinni kan jedhu beekudha. Constraint jechuun immoo maybe natural yookaan immoo man-made ta'uu danda'a. More of the time scarcity. Fakkeenyaaf galma gahinsa kaayyoo dhaabbata tokko gaafa hojjennu resource nu barbaachisa. Resource immoo isin akkuma beektan scarcity dha sila ta'ee fi scarcity suni akka hudhaa yookaan constraint itti ilaallama jechuudha. So having a well defined objective in mind when making allocated decision is a critical. Kanaaf well defined objective qabaachuu qabna. Smart objective qabaachuu qabna dura jechuudha. Isa sana erga qabaannee booda constrainting garaagaraa dhufu suni karaa adda addaatiin alleviate gochuun galma gahinsa dhaabbata tokkootaaf hojjenna jechuudha. Also necessary to evaluate constraint available in the decision process. Fakkeenyaaf time ta'uu danda'a, manpower ta'uu danda'a, resource ta'uu danda'a. Isaan sunniin constraint garaagaraa kan galma gahinsa objective keenya irratti dhiibbaa fidanidha jechuudha. Akkuma beekamu dhaabbanni biizinasii tokko yeroo hundaa goaliin isaa yookaan immoo objectivin isaa profit maximization. Kanaaf profit tokko maximize gochuudhaaf objective keenya profit maximization yoo ta'e constrainting garaagaraa jira jechuudha. Pricing limitation akka constraint itti ilaalama. Akkasumas product consideration, competitor effect isaan kunniin akka constraint itti ilaalamu jechuudha. Inni lammaffaa egaa goalii fi constraint keenya adda baafannee booda recognizing the nature and the importance of profit. Maayinni profiting akkamitti dhufa akkasumas faayidaan isaa immoo maayinni kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. So when discussing the firm profit take a special role jedha. Waa'ee dhaabbata gaafa qabnu waa'ee biizinasii gaafa dubbannu yeroo hundaa profitiin kooriidha jechuudha. Kooriidha. Kanaaf profitii kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Actually accounting profit fi economic profit jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Economic accounting profit kan jennu total revenue minus total cost simple. Economic profit gaafa jennu garuu total revenue minus total costing kuni implicit and explicit cost of keessatti qabata jechuudha. Implicit cost and explicit cost maayinni kan jedhu economics irratti barattaniirta jedhee yaada. So the difference in definition is implicit cost. Implicit cost are measured in terms of foregone alternative. Maybe opportunity cost ta'uu danda'a. Isaan sunniin akka implicit cost ilaalamu. Implicit costing kun immoo yeroo baay'ee economic cost keessatti argama. Accounting costing explicit cost qofa of keessatti waan qabu. Kanaaf gaafa profit hojjennu both economic and accounting cost keenya erga hojjennee booda murtoon nuti dhaabbata tokko yookaan biizinasii tokko haa hojjennu yookaan haa dhiifnu kan jedhu kan murteessuu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaan ilaallu fakkeenyaaf waan kana fakkeenyaan gaafa ilaallu fakkeenyaaf consider an individual with MBA degree. Namittiin tuni MBA degree qabdi. Investmentii hojjechuu barbaadde fakkeenyaaf 200 investmentii retail store jedhamu tokko manage gochuu banuu barbaadde managerri immoo ishee mataa isheeti jechuudha. Isheen garuu maal qabdi MBA degree dhaan barumsa ishee xumurteerti. Kanaaf dhuma waggaa irratti project income statement ishee gaafa ilaallu fakkeenyaaf gurgurtaarraa 90,000 argatti.
Cost of goods sold ishii gatiin isaa 40 ture akkasumas maarree kanarraa gaafa hir'iftan gross profit ishii meeqa 50 ta'a jechuudha. Expense garagaraa isheen baaftu immoo fakkeenyaaf advertisement expense, depreciation expense, utility expense, property tax, miscellaneous expense isaa gaafa dhaallu 50. 50 ta'a jechuudha. So now miscellaneous expense 50. So net profit ishii meeqa ta'a? 30 irrisu maana 50 irrisu 30 ta'a jechuudha. Miscellaneous expense 5 jechuudha. Sorry. Kanaaf 50 irra gaafa 30 irrifnu gatiin nuti argannu 20. Inni kun net accounting profit. Inni kun net accounting profit haa ta'u malee net economic profit dhaan gaafa laallu garuu kanan ta'u. Maaliif jennaani namitti tuni MBA degree qabdi jennee irraa asirratti MBA degree yoo qabaatte immoo mindaa osoo bakka biraa qacaramte hojjettu argatteetu jira isa sana at least kaafachuu qabdi. Inni biraa immoo namitti tun investment irra jirti. Investment irra jiraatte taanaan immoo interest kaffaluu qabdi. Interest sanas galchuu qabna jechuudha hubannoo keessa. Kana maal jedha asirratti the use of this concept may result in making wrong decision jedha. Decision kanaan amma namitti kun dhaabbata kana 20 net profit waan qabuuf dhaabbanni kun dhaabbachuu qabu yoo jette dogoggorteerteedha. Maaliif jennaan the economic recognize other cost defining as implicit cost. The cost not reflected in cash jechuudha. Maal faadha gaafa jettanii ilaaltan fakkeenyaaf the owner has investment hojjette kana investment hojjette immoo baankiidhaaf percentage interest rate osoo yaad. Kanaaf 200% interest gaafa waan jettan waggaan 10,000 ta'a jechuudha. Namitti tun manage gaafa gootu sa'aatiin isheen achirratti dabarsitu taalantiin ishee beekumsi ishee gatii qaba. Kanaaf mindaan kaffalamuuf qaba jennee mindaa ishee kan waggaa 40,000 osoo goonu generally namitti tun kuma meeqa baafte jechuudha walumatti sitti dhuftanii 10,040 gaafa idaatan 50 ta'a. Reefu maal jennee irraa sitti namitti tun 20 profit argatte. Accounting profit jechuudha. Kanarraa 50 gaafa kaaftan loosi keessa galte jechuudha. Inumaa 30 kasaaraa keessa galteerti jechuudha. Kanaaf bifa accounting profitiin gaafa laaltan 20 argatteerti dhaabbata kana dhaabanattu kaa hojjettu kan jedhu decision made yoo gootan dogoggortaniirtu. Maaliifii 50 kan ishiin kan humna ishee akkasumas kan interest rating kun erga yaadamee booda namitti tun 30 waggaatti kan kasaartu yoo ta'e dhaabbanni kun guutummaa guutuutti dhaabbachuu hin qabu kaamoo cufamuu qaba jechuudha. Kanaaf decision gaafa meeddi goonu gabaabumatti economic profit fi accounting profit hubannoo keessaa galchuu akka qabnu nutti himaa jechuudha. Hubannoo kana erga galchinee booda dhaabbata kamiyyuu dhaabuu kan qabnu kan jedhu ergaa jedhu isinitti dabarsaa jechuudha inni kun. So kanaaf generally business decision making irratti wanti nuti hubannoo keessa galchuu qabnu accounting profit fi economic profit sana osoo ta'eyyuu decision tokko made gochuudhaaf processing nuti keessa dabarrutu jira jechuudha. So is an essential process of selecting the best alternative opportunity open to the firm. So alternative in jira. Alternative to jiran sana keessaa kan nuuf wajjin deemu kan nu profitable nu taasisu keessaa filannaa jechuudha. Therefore decision making process gaafa laallu four main phase yookaan stepota 4 keessa darbuu qabna. Step inni jalqaba akkuma beektan determining and defining objective. Objectivin keenya maal inni dhaabbanni tokko maal barbaada kan jedhu objective sana clearly define gochuu qaba step jalqaba irratti. Inni lammaffaa immoo collection of information regarding social, political, technological, environmental forcing the necessity of action for decision. Kana jechuun both internal and external environment isaa maal gochuu qaba analyze gochuu qaba. Inni sadaffaa invention developing and analyzing possible course of action. Yes. Different alternative action maal gochuu qabna invent gochuu develop gochuu analyze gochuu danda'u qabna. Dhuma irratti isaan nan filanne keessaa the best alternative or the best outcome kan jennu sana maal gochuu qabna filachuu danda'u qabna. So it is this process of decision making that the management of the company has to apply economic theory as a tool of analysis. Maarree kana gochuudhaaf maal fayyadamna jechuudha managerial economics as a tool itti fayyadamna jechuudha. So economic theory state the functional relationship between two or more variable under certain given condition. Egaa dependent variable and independent variable qabna. Yeroo hundaa economics keessatti economic model fayyadamne economic theory wajjin the relationship between the variable adda baasuu danda'u qabna. Erga sana adda baasne booda the application of relevant economic theory to the problem of the business facilitate for the decision making jechuudha.
Warri kana gochuufis karaalee sadiitiin fayyadamna. We have three way inni jalqaba. It offers clarity of various economic concepts, ascertaining the relevant variable, specifying the relevant data. Inni lammaffaa immoo maal goona? It helps towards ascertain the relevant relationship between the variable. Finally, economist theories state the general relationship between two or more economic events. They provide consistency in analysis, which helps in arriving at the right conclusion. So, right conclusion gahuudhaaf economic principle, economic model, economic theory kana fayyadamne decision keenya yookaan murtoo keenya murteessina jechuudha. Murtoo nuti murteessinu process kana keessa darbee taananii not only good decision rather than so a valid decision ta'uu danda'a jechuudha. Valid decision ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa understanding as incentive kan jennuunidha. Incentive gaafa jennu egaa dhaabbanni kamiyyuu gaafa hojii tokko hojjetu incentive jira jechuudha. Hojjettoota isaaf ta'uu danda'a, dhaabbata sanaaf ta'uu danda'a, even government intervention garagaraatiif ta'uu danda'a. Incentive garagaraa jira jechuudha. So if a profit restrict the behavior of a firm via incentive in market, it's also important to understand the effect of incentive within the firm. Fakkeenyaaf institutional organization affect performance. Institutionally garagaraa kan dhaabbanni garagaraa seerri dhaabbatonni garagaraa baasan akkasumas government intervention keessa galu kun karaa positivity yookaan karaa negativity dhaabbata keenya maal gochuu danda'a? Affect gochuu danda'a jechuudha. Affect gochuu danda'a. Kanaaf incentive suni maal fakkaata kan jedhu sirriitti beekuu danda'u qabna. Even hojjettoota keenya incentive gaafa kenninu fi incentive nuti kenninu suni akkamitti dhaabbata keenya bu'aa qabeessa nu taasisuu danda'a kan jedhu dura beekuu qaba jechuudha manaajarri tokko. Sababa mindaa guddaa kaffaltee fi dhaabbanni tokko bu'aa qabeessa ta'uu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf asirratti maal jedhaa? Dhaabbati wayii dhaabne manajara ramaduu barbaanne manajara restoraantii sana 75,000 osoo kaffallee fi manajara 50,000 osoo kaffallee fi lamaan keessaa kamtuu bu'aa qabeessaa nu taasisuu danda'a. Sababa 50,000 kaffallee fi isa kanaa gadi hojjeta yookaan effectiveness isaa isa kanaa gadi jettanii yaaddu. Kuni ta'uu dhabuu danda'a. Maaliif? Sababa mindaa guddaa kaffalleef jecha manajarri tokko bu'aa qabeessa nu taasisuu dhabuu danda'a. Maaliif? Personalitiin isaa, mirgaaf dirqama isaa, fedhiin nuti isaaf agarsiisu, motivation nuti isaaf kenninu bu'aa qabeessummaa dhaabbata keenya irratti gahee guddaa taphachuu akka danda'us beekuu qabna jechuudha. So the other thing is understanding market kan jedhudha. So market understanding mean that the market are regulating force for firm and a source of incentive for their activity. Right? Marketing yookaan magaalaan tokko magaalaan nuti ittiin hirmaannu affect yookaan immoo firmii nuti keessatti itti bobbaanu sana keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf akkuma magaalaa nuti keessatti hirmaannu murteessaadha. Competitive market yoo ta'e, oligopoly market yoo ta'e akkasumas monopoly marketing system yoo ta'e incentive yookaan profitability keenya irratti guddaa effect guddaa qaba jechuudha. So the market are regulating force for the firm and as a source of the incentive for their activity. So this incentive arise via transaction. So magaalaan jiraate jennaan buyer and seller jira kanaaf transaction jira. Transaction sun immoo incentive nuti argannu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. And they are a consequence of competing interest, competition in yookaan fedhiin dorgommiin fedhii jira jechuudha. Dorgommiin fedhii kun karaa adda addaatiin manifest ta'uu danda'a. Garuu dorgomaa fi dorgommiin yeroo hundaa paartii lama jidduutti kan adeemsifamu. Inni jalqabaa fakkeenyaaf consumer producer rivalry ta'uu danda'a. Consumer producer gaafa jennu kan oomishu jira kan immoo bitu jira product sana isaan jidduu irratti maaltu jira? Faayidaa irratti dorgommiin yookaan bargainingiin competitioniin garagaraa jiraachuu danda'a jechuudha. Inni biraa consumer rivalry kan jennu jira. Kana jechuun fayyadamtoota lama jidduuttis rivalry yookaan dorgommiin uumamuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaa immoo producer rivalry kan jennuunidha. Dhaabbattoonni lama kan product garaa oomishan ta'uu danda'a, kan product wal fakkaatu oomishan ta'uu danda'a, quality irratti ta'uu danda'a, quantity irratti ta'uu danda'a, price irratti ta'uu danda'a. Dorgommiin akkasii jira jechuudha. Inni biraa government interventionidha. Akkuma beekamu mootummaan biyya tokko dhaabbattoota kamuu keessatti maal ta'uu danda'a? Intervene gochuu danda'a, keessa seenuu danda'a. Inni sunis
dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha profitability keenya irratti. Inni biraa recognition of time value of money kan jennuun jira. Time value of money jennuun maallaqni har'aa fi kan maallaqni bara darbee akkasumas maallaqni boruu argamu faayidaan isaa yookaan immoo effektiin isaa dandeettiin bituu isaa wal fakkaataa miti. Kanaaf maallaqa har'a qabnu irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuu akka qabnu nu agarsiisa. Inni dhuma marginal appreciate marginal analysis kan jennudha. Marginal analysis kan gaafa jennu marginal revenue da marginal cost analyze gochuu danda'u qabna. Gaafa additionally produce goonu profitability keenya maal fakkaata, costing keenya moo maal fakkaata kan jedhu sana hunda analyze goone beekuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf isaan kunneen sirnaan kan beekaman taanaan effective manager ta'uu danda'u yookaan managerri sun effective and efficient manager ta'uu danda'a yookaan dhaabbanni nuti manage goonu sunis profitable ta'uu danda'a jechuudha. Egaa paartii lammaffaa osoo asumarratti dhaabnee paartii sadaffaa scope of managerial economics kan jedhutiin osoo argine baay'ee bareeda jechuudha. Kanaaf paartii 1 fi paartii 2 ilaaltanii paartii sadaffaatiin scope of managerial economics kan jedhuun kan xumuru ta'a jechuudha yeroo biraa. Kanaaf viidiyoo keenya isinitti tole waa wayii irraa argattan taanaan viidiyoo keenya like gochuu, chaanaalii keenya immoo subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Viidiyoo paartii sadaffaatiin amma wal arginutti nagaatti.